amanne booda nagaa haqa qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo hin ta'in, nagaa tokko hidhatee fuudhii hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo hin ta'in, nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galee abboomame hoogganamee ittiin deemu fiduun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbatu akka jawaartis akka kaafaatti weertoo jedhamu justice. Nagaa sirri abbaa irree afaan nama dhugaame miila isaa qawwee manatti nama qabee oofu osoo hin ta'in nagaa dhugaan sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame dantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e hubatamuu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa fiduudha homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jetti ammallee gaheen guddaan harka mootummaa jira. Jabboon itti jabbootota qabu. Mootummaan karaan waggoota lamaa sadan afran dabran kun ittiin deeme biyyattii gaagaba buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaadha. Abbaan qooda arbaa qabu kun biyyattii wal waraansa keessaa baasu qaba. Murannoo onna irraa dhuftu qabaachuu, murannoo onna irraa dhufte qabaachuu, murannoo san immoo jechaa fi gochaanis in works in deeds. Jechaa fi gochaanis qabatama. Deeggartoota isaatittis, mormitoota isaatittis, warra isaa waraanus uummata biyya keenyaatii fi uummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal duree tarreessuun dura waan hunda kan dursu nagaa jechuudha. Gara mariiseeta murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kana taasisuudhaan dhiisa harka dhahina biitii bakka harkatti dhaan hin jirtu, biitii bakka wal dhaggeeffata jirti. Jiruu kiyyatti akkan amma akka yeroo kanaatti akka yaaddu hin beeku. Akka amma kanatti saba keenyaaf sablammoota biyya saniitiif uummatoota biyya saniitiif I've never been as scared as today. Waaniin argurra, waaniin dhaga'urra, waan biyyoota akka Siiriyaa, akka Liibiyaa, akka Yaman keessatti uummatoota mudate irraa qabu haalli amma jiru yeroo itti harka wal loosisan, yeroo itti wal faarsanis, yeroo itti wal arrabsanis, yeroo itti wal dhaggeeffatan, yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru jechuudha. Kanaaf uummata irraa hoo mootummaa irraa reefu lafa qaayitee jira. Tokkoffaa nagaa murannoo qabatamaa agarsiisu. Afaaniif qofa osoo hin ta'in gochaan kana keessaa hidhattoota gallakkisu. Hidhattoota isaan mormanii wajjin nagaan furachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessuu. Akkuma kaaba biyyattiitti godhame Oromiyaa, Beenishaangul, Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda moortaadhaan osoo taane hundaa daneedhaan gaazexeeratti furanne jedhee ergaa dabalatu irraa eegamu. Uummata irraa hoo isin irraa hoo Oromoo mataa baay'ee akka kennamisa. Gadoo baay'ee qaba. Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jiruunaan gadoon teenya gaddi keenya dachaa ta'u. Kanaaf hamma danda'ametti gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudha. Humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti, gama diriirii takka negosheeshinitti akka dhufatte garuu tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroon uummatoota keenya keessa jiru, hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru, bokokee dhiitee oowwee dhoowwee rakkoo ittiin dabalina. Hamma danda'ametti akka dura akka hin taane beekuudhaan gochaa fi jecha
sabaaf sablammoota daran walitti hadheessa garaa madeessa irraa of eegu keessattuu warri sooshaal miidiyaa keessa jirtan hamma danda'ametti wantoota jibba hammeessa irraa of eeguun uummata keenya gidduuttis ta'e ummatoota hariiroo ummatoota biraa wajjin qabnu irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Warri mootummaa immoo warri mootummoota biyya alaa immoo hedduu isaanii argeera ammallee biyyoonni keessatti argaa jiru. Warri dhaamaa jiru rabbi jaati. Warri biyya keessa tololaa jiru Arsenaaliif Maanchisterii miti. Gamaa gamana dhaabatanii tiifoozoo nuun ta'inaadha kan jechaa jiru. We are not soccer teams. We are not football teams. Bitaa mirga ta'anii wanti harka kudhanii hin jiru. Bitaa mirga ta'anii wanni ibidda harka gareelee adda addaa kaa'uudha. Gamaa gamanaa dhiibbaa godhanii nagayni haqaa kan hubachuudha. Uummanni keenya balaa hamaa amma jiru kana keessaa akka baraaramu gochuu irratti nu gargaaru. Keessattuu gama mootummaatiin dhiibbaa barbaachisaa gochuun gama nagaan akka nu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee mootummaa fi humnoonni jiran gama nagaatti yookaan wantaatti rakkoolee waliigalaa keessaa bahuudhaaf dhimmi marii biyyoolessaa hirmaa jiru. Marii biyyoolessaa akka jallatti kaafnee socho'atu. Yeroon gidduu wayiwaachaa ture. Yeroon jilbiifannee kadhachaa ture. Namni ragaa ture ture. Aangoo qabannee irraa mamoota eenyummaa isaatti waa bina kadhii ni qaban. Tokko ni bitta. Waa lama dabu jechaa ture ilmi namaa. Tokko maallaqaan bitatta. Tokko kabalaan jilbiifachiiftan jechaa ture. Bittaanis hin ta'ine kaballaanis kabalaa biraa uumte malee bu'aa buunee. Kanaaf gara marii biyyoolessaatti yoo kan deemnu taate haal dureen tokkoffaan mootummaan lola dhaabuudha. Humnoota isaan lola wajjin dhimmoota gara olaanaatti isa keessa muran qabdee hammachaaf gochaaf jecha murannoo agarsiisu qabbachuu. Lama baay'inoo tumaatama jiran hidhaarraa galakkisu. Sadaffaa warri waliin mari'atu immoo jaarsummaa yeroo yaamatan jaarsa gama lamuurraa waan lakkaa'atanii gara hundarraa lakkaa'atanii deemuun hedduu barbaachisaadha. Egaa akka nama laalutti rakkoo baay'ee guddaa qabus qalbiin jiraannan wal hubannaan jiraannan rakkoolee jiran kana furuudhaaf hireen hamma tokko jira. Garuu taayimistiri yeroon saffisaan jijjiiramaa yeroon haalli biyyattii sadii haalli naannoo sadii haalli biyyattii dinagdeessa hawaasummaa isaa siyaasaan isaa addaan faca'aa yeroo deemaa jiru kanatti lolli gama warri lixaatii warri raashaa wal gidduu seenan kun immoo gama naannoo keenyatti dhufaa waan jiruuf saffisaan tarkaanfii fudhatanii nagaa buusuudhaaf deemuun barbaachisaadha. Sirna federaalizimii dimokiraatawaa ta'e kan uummanni keenya uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni biroo qe'ee ofii irratti jiru bulchu ka biyya federaalaa immoo aangoo jiru qabeenya jiru akkaataa gumaata akkaataa lakkoofsa akkaataa qabiyyee isaatiin addaan itti hiratu jaarra jennee kan socho'atu biyya saniifis uummata saniifis kan fayyadu kana jennee amanu. Kuni garuu dhufuu ka danda'u siyaasaan wal waraansaa politics sibiluma dhaabbatee siyaasaan sirna qabu ka wal dhaggeeffatan ka haqaan sirnaan wal morman jaaramuu yoo danda'u taate jechuudha. Isin irraa maali?